Rakkoon qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa gola mana nama hundaa seenuun jireenya lammiilee gaagaa jiru yaa'ii idilee afuraffaa manni maree bakka bu'oota uummataa har'ataa irratti gaaffilee ijoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahimadiif dhiyaatan keessaa isa tokkodha. Miseensonni mana marichaa haala qabatamaa rakkoon qaala'insa jireenyaa fi rakkoo dinagdee biyyattiin yeroo ammaa keessatti argamtu ilaalchisuun gaaffilee garaagaraa dhiyeessaniiru. የፍላጎትና አቅርቦት ያለመጣጣም መኖሩ እንዲሁም በቀረቡ አቅርቦትም ላይ በተለያዩ አሻጥሮች ህዝቡ በኑሮ ውድነት እጅግ እየተሰቃየ ያለ ሲሆን fedhii fi dhiyeessiin wal simuu dhabuun akkasumas dhiyeessii dhiyaate irratti shirri gabaa adda addaa jiraachuun uummanni rakkoo qaala'insa jireenyaatiin akka dararamu ta'eera. Fakkeenyaaf bu'aaleen warshaa kan akka simmintoo, sibiilaa, meeshaaleen bu'uuraa fi nyaataa gatiin isaanii qaala'uun akkasumas sirni gabaa isaanii walxaxaa ta'uu fi namoota of jaallataniin qofa gabaan qabamuun biyyaa fi uummata irratti rakkoo olaanaan gahaa jira. Rakkoo kana itti fufinsaan bu'uura irraa hiikuuf maaltu hojjetamaa jira? ብሔራዊ ባንክ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አንዳንድ ምርቶች ላይ ከውጭ እንዳይገቡ ያስተላለፈው ውሳኔ ምክንያት በማድረግ ከዕለቱ ጀምሮ ሸቀጦች ላይ አላስፈላጊ የሆነ የዋጋ ጭማሬ እቃዎችን ከመደበቅ ጀምሮ ታይቷል። Yeroo dhiyootti meeshaalee tokko tokko alaa akka hin galle murtee baankiin biyyaalessaa murteesse bu'uura godhachuun meeshaalee dhoksuu irraa eegalee gatiin hin barbaachifnee fi humnaa ol ta'e dabalamaa jira. Hawaasa irratti ba'aan jireenyaa hin barbaachifne irra gahaa jira. Meeshaaleen alaa akka hin galle ittifaman kunneen sharafa alaa hambisuu keessatti ga'ee baatan baay'ee xiqqaadha. Murtee baankiin biyyaalessaa dabarse kun gaafa hojiirra oolu hangam qoratameeti? Furmaata qaala'insa jireenyaa tibbanaa ilaalchisuun gaaffilee miseensota mana marichaa biraa kaaniif deebii kan kennan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad rakkoo qaala'insa jireenyaa furuuf qisaasama hambisuun itti fayyadama qabeenyaa sirreessuudha jedhan. ብክነት መቀነስ ለመቀነስ እንላለን። በዓለም ላይ በቀን ከሚመረተው ምግብ 17% ይደፋል። Falli tokkoffaan qisaasama hir'isuudha. Hir'isuu sababni jennuuf addunyaa irratti nyaata guyyaatti oomishamu keessaa dhibbeentaan 17 gadi naqama. Faallaa isaatiin addunyaa irratti namni biiliyoona 1 ga'u guyyaatti waan nyaatu dhabee ni beela'a. Nyaata gadi naqamuu fi nama beelaa sana walitti fiduu kan danda'amu yoo ta'e beelli hin jiru yookaan sadarkaa olaanaatiin gadi hir'ata. Garaagarummaa inni tokko irraa hafee nyaata gadi naquu fi isa beela'u gidduu jiru dhiphisuun barbaachisaadha. Kanaaf hir'isuu yoo jennu qisaasama hin malle hir'isuu jechuudha. Misoomni leemaatii kan cimeetti fufu yoo ta'e rakkoo qaala'insa jireenyaa seenaa gochuun ni danda'amaas jedhan Dr. Abiy Ahimad. የሌማት ትሩፋት ከምግብ ባሻገር ነው። ኒውትሪሽን ነው። የተመጣጠነ ምግብ ነው። የሌማት ትሩፋት የሚያካትተው አንደኛ ማር ነው። Misoomni leemaatii nyaata irraa kan ce'uudha. Misoomni leemaatii nyaata madaalawaa kanneen akka dammaa misooma magariisaatiin biqila dhaabnu keessatti gaagura kan fannisnu yoo ta'e salphaatti damma argachuu ni dandeenya. Magaalaa keessatti cuucii hindaaqqoo karaa ammayyaawaatiin kan horsiifnu yoo ta'e hanqaaquu fi lukkuun Itoophiyaa keessatti gaaffii ta'uu hin danda'ani. Itoophiyaan miliyoona 70 ol qabeenya loonii akka qabdu ni himama. Haa ta'u malee aannan loon kanarraa argannu baay'ee xiqqaadha. Loon aannanii ammayyaa kanneen jedhaman guyyaatti aannan hanga liitira 30 fi sanaa ol ni kennu. Namni guyyaatti aannan liitira 30 argatu tokko liitira 5 dhugee liitira 25 kan gurguru yoo ta'e namni kun nyaataanis dinagdeenis of danda'ee jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan biyya keenyaa loon aadaa caalaa loon aannanii sanyii filatamaa yoo qabaate irraa fayyadamaa ta'a. Rakkoo walitti hidhamiinsa gabaa si'ataa dhabuu akka sababa kufaattii dinagdee tokkotti kan kaasan Dr. Abiy walitti hidhamiinsa gabaa si'ataa fi itti fufiinsa qabu diriirsuuf gara fuula duraatti kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. የገበያ ትስስሩ ላይ የተነሳው ጥያቄ በጣም ወሳኝና ብዙ ስራ የሚያስፈልገን መሆኑን ታሳቢ የሚደረግ የሚሰራበት ቢሆንም Gaaffiin walitti hidhamiinsa gabaa irratti ka'e dhimma murteessaa fi hojii bal'aan kan irratti hojjetamuu qabu ta'us qaala'insa gabaa irratti bu'aan ji'oottan arfan darban irratti galmaa'e haala jiruu tasgabbeessanii itti fufsiisuuf kan dandeessisuudha. Qaala'insi gabaa akka amala koovidii qaba. Bu'aa koovidii irratti galmeessine ammas qaala'insa gabaa irratti galmeessuu ni dandeenya. Weerarri koovidii gaafa dhufu addunyaan hundi balbala cufatte. Nuti garuu balbala keenya hin cufnu of eeggannoodhaan ni hojjenna jechuun qamadii yeroo hojjenne har'a waa'ee alergii oomisha qamadii haasa'uurra geenyeerra. Koovidii akka rakkootti osoo hin taane akka carraatti waan fayyadamneefi.
dhaabbanni daandii qilleensaa Itoophiyaa yeroo koovidiitti bu'a qabeessa ta'uu danda'eera. Kanaaf rakkoo keenya furachuuf hojii qofa irratti xiyyeeffachuudha. Yaa'ii idilee afuraffaa mana maree bakka bu'oota uummataa har'a taameen dhimmoonni dinagdee fi qaala'insa jireenyaa garaa garaan ka'uun irratti mari'atameera.